Hacaaluu irraa maal baratta haqaaf hojjetanii dhugaa dubbatanii osoo dhara biran dhaabbatin nama haqaaf hojjete Hacaaluun namni gaafa haqaaf hojjetu gaafa dhugaaf hojjetu kabaja inni argatu Hacaaluun agarsiiseera. Bakka dhugaa malee bakka dharaan dhaabbatu nama miidhameef nama gaddu nama rakkoon irra ga'e rakkoo namarratti nama laaluu miti. Kanaaf Hacaaluun gara laafessas gootas dafeessi siinaa gootummaan isaati immoo daariin qabu siigalee dhuguma nama waan kanaaf uumame inni aartiidhaaf nama wanni inni dubbatuun akkaataa inni itti hubatuun aarti. Kanaaf Hacaaluun rabbi aartiidhaaf isa uumedhee yaada. Artistoonni Oromoo jenereeshiniin amma jirus warri boodaa dhufu kunis akka isaan akka Hacaaluu dhugaaf dhaabbatan dhugaaf hojjetan namni gaafa dhugaaf hojjete kabaja inni argatu waan arganiif isaanis akka Hacaaluutti goota akka ta'an gorsuu barbaada. Hacaaluun nuyi warra biyya alaa turee waa hedduu argee waa hunda keessa kuteerra muuziqaanis yoo taate muuziqaan isaa qulqulluu sagalee isaa keessaa onnee danfituu tana dhageessa. Hacaaluun nama sabni isaa gadi bu'ee gadhaanee namaa gattaa'ee jiraatu nama hin barbaannedha. Nama saba isaatiif yaadu nama saba isaatiif jaallatu. Muuziqaan isaa namoonni sossoofne hin qabu. Jalqabumarraa kaasee mucaan kun iddoo tokko tokkotti ergaadha. Waaqayyoon namaaf ergaa daa'ima akkanaa. Haceerraa waan baay'ee barachuu dandeenya. Karaa qabsoonis ta'ee karaa jaalalaan isaa hojjetu karaa kamiyyuu hojjetu waan baay'een isaarraan baradhaa jedhee yaada. Haceen qabsaa'aa waan baay'ee kan hojjechaa darbeeti. Nuuf immoo akka nuuf kaa'ee kan deeme waan baay'ee jira. Garuu Haceen akka qabsoottis akka weellisaattis ta'ee isa dhabuun keenya baay'ee nuti gaddanutti dhaga'amee jira. Garuu Haceen hundineen jedha nama ammallee. Hacaaluun Hundeessaa sirboonni isaa gama siyaasaallee yoo fudhatte gama artiillee yoo fudhatte ija artiillee yoo ilaalte ija siyaas dinagdeellee yoo ilaalte guutaadha. Artiin tokko guutaa gaafa jedhamu hunda hammataa gaafa ta'e aadaas dalagaa akkasumas ammoo ammayyaas dalagaa siyaas dinagdeellee dalagaa gaafa deemte artiin sun guutaadha jecha. Inni durumaa gama dandeettii isaatti dhufu guutaa waan taateef isa ibsuu fi yeroo fudhachuun hin barbaachisu. Kanaafuu artiin inni hojjetu artii addunyeessee waan dalageef guutuudha. Bifa artiitii yoo ilaaltu hojii isaa guutuudha. Hir'inna hin qabu. Kallattii hundaa waan dagaagee dhufeef jechuudha. Hojiin Hacaaluun Hundeessaa waan hunda of keessaa qaba. Sirba qabsoo qaba, sirba jaalalaa qaba, sirba barumsa qaba. Kanaaf wanta hunda qabatee sirbootii ba'uudha waan ta'eef sirbi isaa akkasumaan sirbuuf osoo hin ta'in kan sirbamu itti yaadameet yeroo baay'ee sirriitti itti yaadee itti dafqeet hojjeta waan ta'eef walumaa galatti sirba waan hunda qabatee ba'edha. Dhugaa inni qabatee deeme, haqa inni qabatee deeme, because na fuuldura du'e waan taateef, argaaruun du'e waan taateef, Hacaaluun maaliif jaalatame, lafti maaliif boofte, samiin maaliif bo'ee, roobni maaliif roobee fi bo'ee, Oromoon guutuun biyya keessaa biyya alaa, sabni hundinuu guutuu addunyaa maaliif bo'ee kan jedhu daandii dhugaarra waan deemeef, kallattii dhugaarra waan deemeef, ilmi kallattii dhugaarra deeme akka kanaaf ardiif samii bu'aaf. Hacaaluu irraa maal baratta haqaaf hojjetanii dhugaa dubbatanii osoo dhara biran dhaabbatin nama haqaaf hojjete Hacaaluun namni gaafa haqaaf hojjetu gaafa dhugaaf hojjetu kabaja inni argatu Hacaaluun agarsiiseera. Bakka dhugaa malee bakka dharaan dhaabbatu nama miidhameef nama gaddu nama rakkoon irra ga'e rakkoo namarratti nama laaluu miti. Kanaaf Hacaaluun gara laafessas gootas dafeessi siinaa gootummaan isaati immoo daariin qabu siigalee dhuguma nama waan kanaaf uumame inni aartiidhaaf nama wanni inni dubbatuun akkaataa inni itti hubatuun aarti. Kanaaf Hacaaluun rabbi aartiidhaaf isa uumedhee yaada. Artistoonni Oromoo jenereeshiniin amma jirus warri boodaa dhufu kunis akka isaan akka Hacaaluu dhugaaf dhaabbatan dhugaaf hojjetan namni gaafa dhugaaf hojjete kabaja inni argatu waan arganiif isaanis akka Hacaaluutti goota akka ta'an gorsuu barbaada. Anaa jiru na gorfadhu, anaa jiru naaf boy.
anaadu enimmaa maal naaf goota yoo an dogoggorse na gorsi sheeppi na godhe kallattiin na deebise anaadu en duubarra naaf bu'aan qabu yoo an balleesse jiraa na gorsi akkasumas ammoo yoo an dogoggores jiraa na gorsi yoo an gaarii hojjedhe lammoo jiraa na faarsi. Atuu akkuma jette ani uummata kootiif qaaliidha jettee dubbatteetta. Uummanni kee siif maalidha kan jedhu siifii kana bitatee tokkoon isaa akka qabatu amaanaa guddaan irraa qaba. Maatiin kiyya dabalatee hiriyoonni acee kanneen hojii kana irratti gama maraan hirmaattan hundi maqaa goota kiyyaatiin dhalootaaf akka darbu gumaacha gootaniif ammas irra deebi'uun galatoomaan jedha. Waaqni dhugaa acee koo haa baasu. Ijoolleen isaas immoo akka caalutti akka guddattu akka caalutti akka baatu homaa waa tokko shakkiin qaban. Ijaa kana yaa saba galma kana keessatti argamtan waan biraa miti waan baay'ee dubbachuu deeman danda'a barbaacha isaan qabu. Wanti nan jedhu namni saba kana galma kana keessatti argame hundumtuu duubaa keessatti ayyaana qaba. Ayyaana keessan naa kadhadha. Nama mucaa koo galaafate akka gumaa mucaa kootii goodaatti namni. Inni mucaa kootii goodaatti dhangala'ee akka namni waaqatti naa kadhadha. Hacaaluun mata baay'ee qaba. Galma barkumiyyuutti xiqqaata. Ammaaf garuu maatiin isaa akkanatti himanii kanayyuu waan baay'ee waan meeqa arganii kana qopheessaniina. Kanaaf yeroo biraa immoo waan gaarii itti yaadne waan gaarii qopheessuu dandeenya. Ammaaf garuu tikeettiin hin jiru. Tikeettii xiqqoodhaan kan jiru ni beektu. Nama 450 jechuun immoo baay'ee miti. Nama xiqqoodhaan. Yeroo biraatti waan baay'ee waan gaarii qopheessinaa jedhanii maatiin isaa natti himanii jiru. Kanaafuu xiqqoo ishii akkuma haala isaa isaan understandii goone yeroo biraatiif immoo waan gaarii qopheessinaa malee wayaa Hacaaluu akkasitti naafu. Akkuma salphaa awwaalamee koonsartii isaa akka salphaa wannoo ta'uu hin qabu. Sirriitti koonsartii gaarii qopheessinaa yeroo eegne. Kanaaf homaa jechuun miti albamii isaa orjinaala isaa bitachuudhaan immoo jaalala keenya Hacaaluudhaaf agarsiisuu qaba. Warra YouTube irratti immoo waan hin taane hojjettan immoo adabachuu qabdu. Bakka waan hin taane keessatti maaf galtu nama dabbaraa beekta. Nurraa immoo hin bareedu waan akkasii Oromoo akkasitti hoggannoo godhu. Hacaaluun jaalannaa jenna. Hacaaluu yoo jaalannee Hacaaluu tokkummaa keenyaaf du'e ammas jaalala keenya Hacaaluuf qabnu immoo tokkummaa keenyaa fi jaalala keenyaatiin agarsiisuu qabna. Kanaaf wannoo sidiisaa orjinaala bitadha. Galatooma isin jaaladha. Egaa daawwattoota keenya akkuma daawwatanidha jechuudha. Lijaariidleen akka jedhetti namoleen sirba artistii keenya hattanii gallakkisaa jirtan kun qaanii guddaadha. Wanta Oromoo irraa hin eegamnedha jedhee jira jechuudha. Namoleen hattan namolee biraa ta'uu dandeessu garuu wanta baay'ee nama gaddisiisudha. Daawwattoonni keenya ammoo namoleen sirba artistii keenya akkatti hattanii gallakkisan kana yoo argitan report akka gootan gamonumaan isinitti himne jechuudha. Akkaataa report itti gootanillee viidiyoowwan baay'een namoleen baay'een hojjetaniiru irra deemtanii ilaaluu hin dagatina. Albamin maal mallisaa jedhu kunilleen wayita gallakkifamu channelii artistii keenya kana deemtanii subscribe gochuun yanna albamin isaa gallakkifamu hatattaman akkasiin dhaqqabuuf immoo fakkii beel jettu san tuquu hin dagatina isiniin jenna daawwattoota keenya. Channelii isaa description fi iddoo comment gubbaatti ni argattu deemtanii subscribe like share godhaa. Viidiyoon guyyaa har'aa isiniif qabannee kunilleen artist Hacaaluu Hundeessaan eenyu gaaffii jedhuuf deebiin ta'a jechuudha daawwattoota keenya. Viidiyoo kana like share akka gootan abdii qabna. Viidiyoo kana mee yeroo tokko like kan jettu san tuquu hin dagatina hundi keessan Facebook yookaan social media adda addaatti illee yoo qabaattan share akka gootan abdii qabna jechuudha. Kana malees ammoo haala nama gaddisiisuun namooleen baay'een kaaseetti artistii keenya kana qarshii 100 bitanii 200 gurguraa jiru jechuudha. Magaalaa Finfinnee fi naannoo ishee magaalaawwan baay'ee keessatti gurguraa jiru jechuudha. Wanti kunillee wanta nama baay'ee gaddisiisudha jechuudha. Namoolee akkatti qarshii 200 fi 300 gurguran kanalleen namooleen argitan yoo jiraattan qaama ilaallatutti beeksisaa jedhamee jira jechuudha. Kaaseetiin isa dhugaa qarshii 100 namooleen viidiyoo kana daawwattan hundi keessanillee kaaseetii isaa bituu barbaadan qarshii 100 oliin nama gurguru irraa hin bitina isiniin jenna. Karaa biraatiin ammoo namooleen baay'een kaaseetiin binne kun koompiyuutara keenya irratti laaptooppii keenya irratti nu hojjechaa jiru jechuudha. Dhugaadha hin hojjetu laaptooppiiwwan irratti hin hojjetu haala biraa appilikeeshinii biraatiin sooftiweerii biraatiin hojjeta jechuudha daawwattoota keenya. Maaliif yoo jettan akkuma CD'wwan kaanii yoo hojjetame gallakkifame namooleen tokko tokkoof CD sana bitanii koompiyuutara
isaaniitti irratti gochuun koppii godhanii YouTube irratti yookaan bakka addaatitti fe'uu waan danda'aniif meeshaalee VCD hojjetan yookaan kompiitara irratti illee yoo ta'e software VCD taphachiisuu danda'u daawunlood gochuun fayyadamuu ni dandeessu jechuudha. Daawwattoota keenya viidiyoo kana akka like gootanii fi Facebook irratti yookaan social media qabdan irratti akka share gootan abdii qabna. Yaadallee nuu qabaattan iddoo comment irratti nuuf barreessaa. Namoonni YouTube channel Oromoo Media keenya kanaaf illee haaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'aa isiniin jenna. Viidiyoon guyyaa har'aatiif isiniif qabannee dhiyaanne kana fakkaata. Viidiyoo biraatiin hamma wal arginutti horaa bulaa isin jaallanna.